Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha warroonni hin beekne yoo jiraatan ani kenna jaalala isiniin jedha warroonni kenna jaalatamaatiin taane koottaa mana keenyatti dabalamaa subscribe like gochuudhaan mana keenyatti dabalamaa isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalala warroonni duraan turtan guddaa galatoomaa akkasumas warroonni komantii gootanii share gootanii na jajjabeessitan guddaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalala. Egaa kenna jaalalaa wantoota nama bashannansiisuu fi akkasumas viidiyoowwan nama barsiisan jedhu asirraan qabadhee isin dhufaa kara fuulduraatti hojii bareedaa fi akkasumas waan nama barsiisa jedhee karaa hojjechuuf na yaada ammaaf akkuma beekamu biyya namaa keessa waan jiruuf waanuma tokko agasitti irratti hojjechuufanii isiniin jedhamu uummata qashtii warroonni siifaniif maatii taatanii warroonni kenna jaalalaatiif maatiin taane koottaa siifan warroonni siifanii maatii taatan warroonni kenna jaalalaatiif maatiin taane koottaadha maatii ta'a karanaanis isiniin jedha chaanaalaa kiyya isan lammaffaadha isiniin jedha. Egaa har'a qabadhee wannan dhufee wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta ijatti hin tolle wanta dubbachuutti hin bareenne haala biyya keenyaa kan baay'ee nama gaddisiisu haalli biyya keenyaa biyyuma hin qabne jennee dubbachuu fi haalli jireenyi san keessa jireenyi biyya Itoophiyaa san keessa fi haalli namni akkaataa namni walii yaadu namni nama ta'uu isaa tufuu irraafachuu dagachuu wanta akkasitti irra jira uummanni keenya biyyi keenya waa'ee akkasitti irra jira amma samuuna kana ilaallatee yoo jettanii masgiin diigamu mana amantiin kamiyyuu kabaja qaba amantiin kamiyyuu kabaja mataasaa qaba mana amantii xiqqeechuu daa'imman kennu lubbuu isaanii baasuu haalan darara adda irra ga'uu akkasumas abbootii mana amantaa xiqqeechuu bakka waan lubbuu namaa haaluma argeen kan ba'uudha jechaadha haalli biyya keenyaa kan baay'ee tokko nama gaddisiisu akkuma agartanii suuraa ijoollee tana daa'ima xiqqeessu ijoolleen kun kan dhalatan biyya Suudaan Arabiyaa keessatti dhalatanii ijoollee baay'ee babbareedoo fi mimmiidhagoo kan akkuma suuraa irratti agartan kana garuu achitti dhalatanii egaa jireenyi biyya namaa keessatti haga sana guma fe'es ta'uu biyya namaa keessa waraqata eeyyamaan nama barbaachisaa iqaaman nama barbaachisaa jireenyi baay'ee kan qaala'ee jechaadha garuu biyya keenya keessatti immoo akkasitti lammummaa keessatti yoo galte namni iqaamaa si gaafatu tokko hin jiru aguma sanuu jechaadha. Xiqqaattus maalis taatu biyyuma ofiisan turre gaariidha garuu haa ta'u malee ijoolleen kun Suudaan Arabiyaa keessatti dhalatanii umurii isaanii haga nagahee guddatanii eega guddatanii booda ji'a ja'an booda karaa mana obboleettii abbaatti kennamanii jechaadha. Obboleettiin abbaa guyyaa kaleessa viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokkoo fi kan laphee nama cabsu kan onnee nama cabsu tokko ijoollee kana viidiyoo qarrasaa rukuttee bakka lubbuu haala baay'ee kan nama sodaachisu daa'ima agas waan beeknisanii sababa maatii ishii haadha ijoollee kana hin jaalanneef adaadan obboleettiin abbaa daa'ima kana hedduu tokko qaxaqqaxxee hedduu tokko miitee ijoolleen amma asirratti kana Suudaan Arabiyaa gizee jiraatanii akkanatti babbareedanii baay'ee ifoo kan ta'anii garuu gizee kara biyyaa galan kinoo amma suuraa asumarratti agartu isaan kana ijoolleen kun isaan immoo isaanii miti kan jedhanii nama gaddisiisu haala fuulli isaanii jijjiirame malkiin isaanii hundi jijjiirame haala kana keessa jiru siniin jedhamu taqashti garuu ani asmaa warroota siniidhaamu warroonni daa'ima qabdan yookaan kara fuulduraattis daa'ima horattanii ijoollee keessan isin malee abbaa yookaan haadha malee nama tokkotti amantanii hin kenna kun adaadadha kun eessuma jettanii kinoo akkana sin jira godhu jechaadha amma ijoollee kan haadha isaanii waan hin jaalanneef sababa haadha isaanii san qiimii haadha san ijoollee kana irratti baate ijoollee daa'ima duudaawwan kana kuni maal beeku dhugaa rabbi kun daa'ima uumaa hin beekne abbaan garuu adaraatti kennate naa qabi jedhee adaraatti kennate yaa biyya namaa keessa hojiidha isaan wajjin jiraachuufis biyyatti namaa ulfaata garuu biyya namaa keessattis maatii godhadhaa osoo hin ta'in biyya keessanitti hojjedhaa dura hojii hojjedhaatiin galaatiin maatii godhadhaa dhugaa rabbi kinoo suura isaanii kan asitti irratti agartan kana amma gizee Itoophiyaa keessa jiraatanii kun immoo kan Suudaan Arabiyaa keessa gizee jiraatanii fuulli isaanii kan baay'ee jijjiiramee fi kan nama gaddisiisu isaan ta'uu fi ta'uu dhiisuudhattu kan nama shakkisiisu. Inna isa kana please warroonni daa'ima qabdan yookaan ijoollee qabdan
haadhan ala yookaan abbaan ala nama biratti amantanii hin kenninadha. Garuu ijoolleen kun amma haala gaarii keessa jiru. Viidiyoo kana akkuma abbaan argeen abbaan nama hiqaamaa qabu dafee galee ijoollee isa fudhate garuu kan rukuttisan yookaan aadaa isaanii san kara seeratti dhiyyeechuudhaaf poolisoonni barbaadaa jiru. Garuu ishiin lagizee dhaabbattee jirti. Booddees taananii atti gaafatamuu qabdi. Maaliif daa'ima duudaa tuni ijoollee biroo guddattu sammuu isaanii ceebbeessuu akkasitti dhaawuun ishii booddee lubbuu isaaniitiif sodaachisti. Garuu ammaaf galata Waaqayyoo abbaan galee fudhate akkasii isiniin jedha. Kanaaf ergaan kiyyaa inni guddaan warroonni daa'ima qabdan yookaan daa'ima horachuuf kara fuulduraa yaaddanii ijoollee keessan ofii keessaniin ala nama tokkotti namuma tokkoyyuu namanina yeroo ammaa sarraatanyaa qaxaraan sarraatanyaan nama jalaa qalti. Kana jedhan nama biraatitti kennan namni biraa kan lubbuu baasuuf fannoodha. Kanaaf bara duratti yeroo durii jechaadha maatiin keenya ollaatti nu kenneen nu guddisee jechaadha. Ollaatti nu guddise maatii daa'ima ollaa nutu guddisee maatii keenyatu guddisee harma tokkodhanii guddatu. Amma wanta akkasii hin jiru. Ollaatti yoo kennite ollaan maallaqatti si jalaa gurgurate gazaba amma kana maallaqatti gurguraa ilmoo kee jechaadha. Kanaaf ilmoon keessan si malee fira hin qabdu namatti hin kennina daa'ima keessan eeggadhaa.